تضيء الكون ومعك أقرب إلى الله نكون يا شهر المغفرة والخير نحاول كيف نصبح غير ونتجنب خطأ وتقصير ونتلون بأجمل لون. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. صومني مرتيلي يوكامو أكاتا اتسوم مقبا وان إسا كيسة درقامة إجرة وان إسا كيسة سنة إجرة وان إسا كيسة دلقون جالتما إجرة وان إسا كيسة دلقون أمو دورغات إجرة كنافيك كنين فكاتو قباب سيني حلال صومني agartee nama muslima ta'e ka agartee umriin isaa buluuga gahe ta'uu qaba kan agartee ballage ta'uu qaba kan umriin isaa agartee dhiirummaan isaa guute jechuu ta'uu qaba yookaan ammoo nama san irratti wajjabee jira jechuu dhiira haa ta'u dubartii haa taatu. أمس طبعا مسلمة جنة ك بلغي إيرا هاتاتو دبرتي هاتاتو سنرى كان مرة اللي قوتي دنديتي قباتشو قبا صومو نما دندوتو قبا فيدي إساء سنتين فيدي شريعة كيسر تلالمي أكاتا إني صومو نما دندوتو قبا دنديتي صوما نما صومو دندو أمس وان أغرتي صومو إرى نما نورغورا قل لا قبا fakkiif dubartiin takka yoo agartee dhiini ji'aa itti dhufe hin soomtu yoo deette hin soomtu kun waan agartee soomuu isii dhoorgu jechuudha waan soomuu isii dhoorgurraa waan nama soomuu irraa qulqullaa'u jechuun kana jechuu fakkiif soomni bor soomuuf niyya hadha bulfachuu qabda osoo agartee fajriin hin gahin dura osoo azaanni fajrii hin azaanamin dura niyyaa bulfattee soomatti seenuu qabda osoo fajri saadiq hin bahin jechuu hanga yeroo san niyyaa bulfattee fajrii irraa kaaftee haga aduun dhiitutti soomuu qabda kun agartee yeroo iddutti soomamu niyyaan jiraachuu qaba yeroo amma haga jennee kana soomuu qabda ammas soomni kuni agartee niyyaan isaa ka qulqullaa'e ta'uu qaba rabbii jechuudha na argaa fi na laalaa fi yoo agartee waan isa balleessu keessatti dalagame soomni kun qeebaltiin argatu jechuudha kanaafuu kanneen guuttachuu qaba sooma wanti balleessu waan baay'ee nyaachuu dhuguu nyaataa fi dhugaatii walii galattu sooma balleessa wanti bakka nyaataa fi dhugaatii bu'ullee akkasuma hin balleessa wanti garatti seenu hundi isaatu sooman balleessa jechuudha ammas shahwaan yookaan immoo fedhii dubartiitiin maniyyii ofirraa baasu beekaan jechuudha ammas dubartii haadha manaa keetii waliin yoo ciiftee qunnamtii saalaa goote soomni kee ni bada jechuudha ammas ammallee dabaltiin wanti agartee dubartii irratti dhufu ka dhiiga ji'aatiif yookaan ammoo dhiini dahiinsa kunis sooma ni balleessa jechuudha akkuma jalqaba irratti laaluuf yaalii goone yookaan ammoo beekaan of haqqisiisu kanneen fakkaatan sooma kee si jalaa balleessan طبعا waan bakka nyaataa bu'ooyta jennu nyaataa fi waan nyaatamu yookaan ammoo ka bakka isaa bu'u مثلا gulukoosii jennee ka agartee haakimiin nafatti nama gootee marfee nama gootee bakka nyaataa namaa bu'u kun sooma balleessa jechuudha garuu akka ulamaa'in jedhanitti dawaan yookaan ammoo qorsi sukkaraatiif maalii ka agartee akka qilleensaa fudhatamu kun sooman balleessu jedhanii jiran sooma keessatti wanni jibbamu baay'eetu jira wanti jibbamu wayta wudu'a goonu afaanii funyaanitti agartee wayta bishaan fudhannu ergachuu barbaachisa keessattuu نبي صلى الله عليه وسلم بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما جدا ويت استنشاق قوت ويت فنيان بشام فرد هن ججبيسين هن قدسين هاجرتي حاجة جاية تكوك فقول هن ججبيرن دبرسين جتشو
yoo sooma irra jiraatte maaliif bishaan kun kara agartee garaa keetitti akka hin dabrineef jechuudha. Ammallee osoo hin faxarin walitti dhaabanii soomu wayita faxarri ga'in soomu hin faxaru ittuma dhaabee borillee akkasumatti sooma hin danda'a jedhe hin ta'u jechuudha. Ammas hancufa afaanitti guuttatanii baay'essanii gadi liqeemsu kunis waan sooma balleessu irra jajjabni agartee wanti sooma keessatti eegachuu barbaachisu nabiin sallallahu alaihi wasallam maal jedhan agartee jajjaba hadiisa jajjaba rabbiin keenya subhaanahu wa ta'ala wanni nurraa barbaadu sooma kaminni wayita jedhanii nu ibsan kijibaa fi kuttee fi fakkaataa dalagaa badaa kanarraa fagaadhaa jedhan rabbi agartee beela keessanirra hajaa hin qabu. Kanaafuu qaamni keenya hunda soomuu qaba. Rabbiin keenya subhaanahu wa ta'ala nu haa jabeessu akka rabbi nurraa barbaadetti warra soomurraa rabbi nu haa taasisu. Rabbiin keenya subhaanahu wa ta'ala tawfiiqa nu haa kennu yeroon na jalaa dhumatee osoo hin geessin. Haadha wallaahu a'lam wa salli allaahumma wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa jazakumullahu khair. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.